Har'a waan tokko qabadheen dhufe innis egaa hawaasa ofiitiif yookaan saba ofii biyya ofiitiif karaa garaa garaatiin hojjetan malee karaa tokko qofaan miti. Keessumaayyuu karaa afaan qofaan dubbii qofaan osoo hin taane waan tokko namas gargaaruudhaan akka namni tokko sagalee ta'uu godhuudhaanis akkasuma namoonni sagalee ta'uu dadhabanii akka sagalee haala mijeessuu fi namoota jajjabeessuu wantoota hedduudhaan egaa kan inni saba ofii tajaajilamu yookaan biyya ofii gargaaranu jechuudha. Kanaaf har'aanis agarraa hubadhe waan tokkorraa hawaasa uummata kanaaf sagalee ta'aa jiru yookaan Oromoo Wallaggaaf ta'ee akkasuma Oromoo biyyattii sana keessatti miidhamaa jiruuf sagalee ta'uu jedhee yeroo hedduu fuula miidiyaa kanarratti viidiyoolee garaagaraa suuraalee garaagaraa ha biyya keenya rakkoo uummata keenya irra gahaa jiru fuudhee maxxansuudhaan miidiyaan unguru yookaan akka inni lammata deebi'ee waan maxxansine godhu kanaaf waan tokko barnoota wayisinii qabadhee dhufe kanaaf viidiyoo tokko yookaan suuraa tokko yeroo rakkoon uummata keenya irra ga'e haala kamiin fuudhee miidiyaa irratti maxxansuu qabna. Hagam ammoo akka miidiyaan nu adabaa jiru kana quba qabna. Waan kanarraas beekuun dirqama. Egaa miidiyaan seera mataa isaa kaawwatee jira. Miidiyaan kamiyyuu gaafati waa tokko maxxansitus ta'e waan tokko waan barreessitu jalqaba nuti barachuu dhabe yookaan nuti bakka sana hin beekne malee seera tumatanii ka'anii namni waan akkasii miidiyaa keenya irratti waan akkanaa godhee akkanaa dabbii akkanaa fudhata wanti akkasii waan kana yoo goote waan kana si godha. Kanaaf waan kana beekuu qabdaa waan kanarraa of eeguu qabdanii lafa nuu kaa'u jechuudha. Miidiyaan kaminuu jechuudha. Nuti garuu waan sana wallaaluudhaan yookaan rakkoon saba keenyaa nu yaachisuudhaan miira keessa seennee waan argine osoo seera miidiyaa hin eegin fuunee maxxansine miidiyaan nuun guree akka nuti saba kanaaf sagalee hin taane akka nu rakkoo hawaasa keenya irra gahaa jiru kana hin mul'ifne yookaan mootu viidiyoo fi suuraalee garaagaraa waan namarra ga'u kana fuunee hin maxxansine nu godhaa jechuudha. Kanaaf egaa jalqabuma miidiyaa irratti wantoota nama suukanneessu wantoota nama rifachiisan wantoota nama sodaachisan maxxansuun miidiyaa kamuu hin eeyyamu. Haa ta'u malee egaa aga ta'e tokko seera miidiyaas eeggataa saba keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Kana jechuun miidiyaatiin eeyyamu jennee yoo saba kanaaf sagalee ta'uu dhiifne namni yeroo ammaa kanatti bakki namni itti wal argu miidiyaadhuma irratti. Kana jechuun wanni fedhee qabsoosa ta'uu yaadasa ta'uu ergaasa ta'uu wanni marti miidiyuma kanarratti walitti dhufameeti miidiyaa irratti wanti ta'e dhaqee lafa gabbu'aa jira. Kanaaf miidiyaa irratti dhiifne keessa qofaan goona jechuun hin ta'u. Miidiyaa qofarra jedhaniis murteessuun hin danda'amu. Keessoonis wanni godhamu jira wanni miidiyaa irratti godhamus jira. Keessumaayyuu rakkoon hawaasa keenyaa wanni hawaasa keenya irra gahaa jiru fuula miidiyaa hin hanqachuu illee hin qabu. Kanaaf sodaa akkas nu godhanii jechallee saba keenyaaf sagalee ta'uu dhiisuun gaarii miti maaliifi waan qabnutti namni ilma namaati ka lubbuu iyyuu kennee jiru ofiituu dhabee ilmaan ofiituu dhabee qabeenya ofii dhabee itti qabsaa'ee yookaan itti wareegamaa jiru jechuudha. Nu ammootu miidiyaa irra yoo tokko nu jalaa bade tokko banachuu dandeenyu yookaan ammootu tasumayyuu yoo dhiifne wanni nurraa hir'anne tokko hin jirre qusachuun hin danda'amu. Garuu yoo qabaanne nu fayyada. Kana jechuun har'a yoo seera miidiyaa cabsite guyyaa lammaffaa deebitee dubbachuu deebitee hawaasa kee tajaajiluu dhiisuu dandeessa yookaan rakkoo hawaasa keetii deebitee ibsuu dadhabda jechuudha. Garuu yoo har'a qusattee itti fayyadamte hadhallee hawaasa keetii tajaajilta ittiin borillee akkasuma hawaasa kan kee ittiin deebitee fayyaddaa jechuudha. Kanaaf aga danda'ametti fuula miidiyaa irratti gaafa waa maxxansitan barruulee haa ta'u mata duree fayyadamtan haa ta'u viidiyoo haa ta'u suuraalee haa ta'u bifa isin hin adabsiifneen maxxansuu qabda. Keessumattuu namoonni miidiyaa irratti waa maxxansa garaagaraa maxxansitan hawaasa kanaaf yookaan biyya keenya sanaaf hin hojjedha jettan laazima aga ta'e tokko dirqama waan tokko barachuun keessumattuu editeerii yookaan waan tokko edit godhuu barbaachisaadha. Maaliifi gaafa editiin gootee waan tokko edit gootee bakka keessaa rakkoo qabu tokko haga ta'e hin dhosita keessaallee baasuullee hin dandeessaa amma ta'e tokko insi sirreessita jechuudha. Garuu wanni sun akkuma jirutti yoo fuutee miidiyaa irra baasu ta'e wanni sun miidiyaa kee balleessuu danda'a. Miidiyaan kee immoo gaafa bade atillee badde hawaasaan karaa wal agartuu hin qabdu. Hawaasillee karaa si argatee sirraa fayyadamu sirraa yaada kan kee akkasuma barnoota wantoota tokko sirraa argatu hin qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa deemuu qabda. Kanarraa waan tokko aga hubadhee fi waan narra gahaa ture irra dhaabbadhee haga tokko akka of eeggattan waan tokko hawaasa kana hubachiisuu yookaan barsiisuu barbaade. Kanaaf viidiyoo kana karaa yuutuubiinis ta'e karaa feesbuukiitiin warri isin bira ga'e laayik walii gochuu yookaan sheer walii gochuudhaan akka waarraa hubattannu isiniin jedha. Kana malees immoo warri narra beekumsa waan akkasii muuxannoo akkasii qabdan hawaasa keessan tajaajila. Keessumattuu warroonni miidiyaa irra hojjettan waan akkasii hawaasa keessaniif of eeggannoo godhaa karaa kanaan maxxansaa jettanii waan tokko namaaf qooduu qabdan. Hamma keessumaa warroonni akka sheekotii waan beekan wanni tokko hawaasa dhageenyaan fuudhanii maxxansu yeroo sana miidiyaan jalaa bada feesbuukiin jalaas haa ta'u yookaan tiktookis haa ta'u yuutuubiin ammoo kanarra hamaadha iyyuu hin danda'amu waan akkasii achirratti maxxansu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif beektu wanni uummata keenya saba keenya kanarra gahaa jiru wanni biyya keenya sana keessatti ta'aa jiru waan addunyaa keessatti hin taane waan addunyaa keessa illee hin jirre. Sigalee wanni akkasii waan hamaadha waan fokkataadha waan nama sodaachisu jechuudha. Nuti iyyuu saba keenya taanaan dhiiga keenya taanaan
lammii keenya taanaan yookaan waan nurratti taa'aa jiru taanaan fudhannee ilaalaa jirra malee waan osoo hin argin akkanarraa garagalanii ol dabarsan ture jechuudha. Wanni saba keenya irratti taa'aa jiru jechuudha. Waan suukanneessa. Miidiyaan ammootu daa'imatu ilaalaa. Namoota garaagaraati irratti argamaa namni yeroo sana arge hirrifata jechuudha. Siigalee kanaaf wanni akkasiin eeyyamamu aga danda'ame tokko akka miidiyaa keenya hin balleessinetti akka seera miidiyaa sanaan cabsinetti itti fayyadamuu qabna. Viidiyoon dheeratee jira. Kanaaf na hordofaatii aga ta'e tokkorraa isin barsiisa. Yoo viidiyoon kadidee dheeratu ta'e ammootu kutaa 2 godhee kutaa itti aanuun akkasuma viidiyoolee biroo waan editing wal qabatuu fi akkasuma aappii editingii gara fuulduraatti kan isin barsiisu ta'a. Namoonni baay'een akkamitti editii waa godhanii haala kamiin edit godhaa jirtaa suuraa haa ta'u viidiyoo haa ta'u jettanii gaafii adda addaa qabataa turtan namoota hundaa keessaa deebisuu fi keessaan barsiisuun waan ulfaatuuf haga beekurra aga danda'eerra rakkoo hin qabu isin barsiisa isiniif qoodaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo kana aga dhumaa hordofaatii irraa baradhaa kutaa itti aanus itti aanee itti fufee irraa isinii qoodaa isiniin jedha. Galatoomaa viidiyoo kana na hordofaa. Egaa viidiyoo kana fakkeenyaa fudhannu viidiyoon kun ilma Oromoo tokko irratti waan geessifame waan hedduu nama rifachiisuu fi hedduu nama sodaachisu saniif egaa warri feesbuukii akka mul'anne godhanii jiranii kun asitti yoo ilaaltan mallattoo ijaarra akkasitti sarara gadi godhanii akka hin mul'anne godhanii jiranii yoo si viidiyoo kana bakka jettu kan cuqaaftan malee viidiyoo sana arguu hin dandeessanii yeroo akkasitti bakka si viidiyoo jettu kan gad cuqaaftan akkasitti viidiyoon kun ol ba'a. Akkasitti viidiyoo kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Viidiyoon kun aga ta'e wayyuu edit godhamee jira, dhoffamuuf yaalamee jira. Bakki mucaa kanaa bakki inni rukutame kun abbaan viidiyoo kana awwala maxxansee edit godhee jiraayyuu isumaanuu jarri feesbuukaa waan kanaa akka hin mul'anne godhaa jiru. Wanni kun feesbuukaa ni miidha jechuudha. Kanaaf haga danda'ametti akkuma amma kun haga ta'e bakka isaa kanatti gaaddidduu godhame yookaan sirriitti hin mul'atu jechuudha bakki isaa kun. Maaliif namni kun akka miidiyaa koo hin miine jedheeti akkas godhee haa ta'u malee kunillee akkasumatti iyyuu seera miidiyaa jalaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf haaluma kana aguma kanayyuu haala kamiin godhachuu dandeenya isa jedhuufi jalqaba viidiyoo kana gabbuufanna. Viidiyoo kana gabbuufannee gara aappii Keymasterii yookaan aappii ittiin viidiyoo editii godhanii hidhanna jechuudha. Aappii birootiinis waan kana hojjechuun ni danda'ama. Egaa irra baay'een nama aappii kana beeka yookaan kanatti fayyadama. Aappii kana namoonni baay'een itti fayyadamuu beektu jedhee yaada. Warri hin beeknes yeroo akkasii gaseenne bakka niiw piroojeektii kana hin cuqaafna mallattoo hidhuu kana jechuudha. San booda viidiyoon nuti edit godhuu deemnu tiktokii moo feesbuuka moo yuutuubii irratti maxxansuu ka deemnu instagiraamii hunda nuu kaa'ee jira. Egaa kuni ka yuutuubiiti. Ka yuutuubii kun feesbuukaafis ni ta'a. Viidiyoo chummaanuu akka kan yuutuubiitti waraabamee waan jiruufi kanatu ta'a. Kana filadha jechuudhaan. Amma gaani fakkeenyumaa fi viidiyoo kana yeroo tokko gad cuqaafnee cuqaa 3 gubbaa jiru kana rukunna. San booda mallattoo isii kan jalaa kanatti ammallee rukunnaa jechuudha. San booda yeroo viidiyoon kun filafiitiitti as ba'e isa filafiitii kana mallattootti kana dha'uudhaan suuraatti jijjiirannaa jechuudha. Amma mana imeejii kan keessa seennee suuraa takka filannaa jechuudha. Suuraa kana keessaa suuruma tokko mee adii kanaa filadhu. Akkas goonaa ni guddifnaa jechuudha. Guddifnee san booda kana ol harkisuudhaan bakka kana dhufnee dhaana jechuudha kan. San booda adii kana akkana goonee akkasirra goona jechuudha. Kana jechuun viidiyoon sun 100% akka inni qulqullaa'ee mul'atee wanni sun miidhaan namarra ga'e sun nama hin rifachiifne yookaan warri miidiyaa nu nadabne godhuudhaaf fayyadaa jechuudha gabaabumatti. Kanaaf bakka madaa sana akka mul'anne dukkaneessuu yookaan akkas godhuu jechuudha. Isin galaame akkas godhu yookaan immoo bifa biraas filachuu dandeenya. Kinoo kiloorii kana seennee malkii feene jechuudha. Kana faa yoo goone irra gaariidha. Akkas goone eegasii asitti deebinee kana gadi buufnaa jechuudha. Akka goonaa jechuudha. Haala kanaan maxxansuu qabna malee viidiyoo akkachirraa jiruun yoo maxxansine miidiyaan nu jalaa baduu danda'a.
isin jechuufanii waa editii kana bal'inaan gara fuulduraatti isin barsiisa namoonni baay'ee waan gaafataa jirtaniif aappii birootiinis editii godhuun ni danda'ama. Suuraallee akkasuma jechuudha. Suuraallee akkasitti dukkaneessitanii yookaan bakka sana qofa. Kana jechuun akkana godhaniis bakka nama sanii qofa irra godhuunis ni danda'ama. Bakka kaan bakka namootaa dhiisanii bakka san qofa akkana godhanii yookaan malkii kana injijjiirtanii gurraacha irra godhuu dandeessanii akkasii yoo gootanis gaariidha. Akkana gootanii eddeessan eddee mucaa kan mataa isaa bakka jedhu kutame kan bakka dhiigaa jiru kana dhiiga wanni miidiyaan hin jaalanne jechuudha. Akkasitti irra goonee san booda eega akkas goonee xumurree mallattoo xiyya gubbaa kana dha'uudhaan seevii godhannaa jechuudha. Egaa seevii kana keessa egaa meegaabaayitiitu jira. Meegaabaaytiin 1,180 kun irra bareedaadha, qulqulleesseeti kwaalitiidhaan kan seef ta'u inni tura garuu yoo sanaa ol sinii ba'es akkasuma gadi bu'aan isaa 720 sunis homaan jedhu sanii gadi taanaan viidiyoon keessanii daalacha'aa jechuudha. Kanaaf yoo danda'ame 1,180 kanarratti yoo seef godhattan bareeda ta'a. San booda viidiyoo keessan seef godhattanii keessaa baatanii miidiyaa keessan irratti poosti godhuu dandeessu. As keessaan maqaa keessanis galu illee yerisiitu kana cuqaaftanii yoo barbaadan waan feetan irra barreessuu dandeessanii bakka tekstii jettu kana dhaatanii maqaas ta'u waan feetan galfachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan agatee tokko yoo maxxansine miidiyaan keenya unguramuu dhiisuu danda'a. Egaa wanni kun waan hamaa waan ta'eef miidiyaan hin eeyyamu. Haala kanaan maxxansaan isiniin jedha. Dhaamsi kiyya inni dhumaa viidiyoon isuma akkas godhameen iyyuu jarri miidiyaa yookaan dhaabbanni miidiyaa tokko dideen unguruu mala didee waan sana hin eeyyamuu dhiisuu isaatu mala jechuudha. Saniif maxxansinee jarri kaama eega maxxansinee waan sa'aa 24 sa'a muraasa booda waan sana yookaan wadabanus ta'e waan viidiyoo sana dhossan jechuudha. Saniif nuti yeroo sana maxxansinee hawaasa wal biraan gageenyee eega kaanee booda yookaan guyyaa tokko yookaan sa'a 24 booda viidiyoo sana kaasuu qabnaa jechuudha. Maaliif eega wal bira ga'ee eega namni martuu argee miidiyaa keenya irra taa'ee miidiyaa miidhuu isaarra viidiyoo sana yoo uf jalaa balleessine baay'ee gaarii ta'a. Kanas hin dagatinaa isiniin jedha. Yoo suuraa ta'e illee eega maxxansitanii eega namoota baay'ee bira ga'ee san booda sa'a muraasa booda uf jalaa kaasuu qabdanii jechuudha. Yookaan edit gootanii suuraa qofa kaaftanii barruu qofa dhiisuu yookaan immoo viidiyoos akkasumatti kaasuu dandeessan jechuudha.